Biyya Saudi Arabiyaatti lammiileen 400 vaayirasii koronaan akka qabamanii fi 4 ammoo akka du'an mootummaa Saudi Arabiyaa irraa ragaa argachuu isaanii Saudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Abdulaziz Ahmad himan. Dhibee kanaan walqabatee sochiin biyyattii keessatti waan dhaabbateef bankii nyaataa mootummaa Saudi Arabiyaa irraa fi gurmaa'insa hawaasa irraa deeggarsa garaagaraa argamuun lammiilee deeggaraa jiraachuus beeksisan. Akaalu Baqqalaa dabalata qaba. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiraatan 400 ol ta'an dhibee vaayirasii koronaan akka qabaman Saudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadder Abdulaziz Ahmad ibsan. Saudi irraa haga namni 400 qabameeti jira. San cufa jala hordofu jirra. Dhibee nutti nam 3 moo 4 na fakkaati kalee sanatti himan vaayirasii sanii baate. Biyyattiin dhibee kanaan wal qabatee sochii dhaabuun lammiileen hojii ilaalaa akka jiranii fi kanas embaasiin haala jiru qindeessee deeggaraa akka jirus dubbatan. Lammiileen keenya baay'een isaanii hojii dhiphinoo keessa hojjechuu baay'een isaanii. Lookdaawunii hogguu lookdaawun godhaman koovidiif jecha sossoo waan hin dandeenyeef hojii dadhabanii. Kanaaf jecha waan nyaatanillee dhiibbee itti gaheetu jira baay'een isaanii. Isaan gargaaruudhaaf Mangisti Saudiitiin taanee ammas koominiitiinis warra horii qabuuf baasnee akka isaan deeggaraman jechuudha. Biyyatti koovidii xinqii koovidiitiif gargaarsa godhuudhaafis waan qabanii eegganii haga ammaa Saudii walii gararraa lamaa ol baasanii eeggan. Itoophiyaan lammiilee giddugala baarraa gara biyyaatti deebi'an dabareen keessummeessaa waan jirtuuf warreen Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'uu barbaadanis obsaan nu eeggachuu qabu jedhan. Mangistii keenyaa wal taanee warra as jiru akka biyyatti deebi'an qabsoo baay'ee goonee waloo godhutu. Koovid eega dhufee booda biyya teenya seenuudhaaf kwaarantiin taa'uu qabda. Guyyaa 15. Kwaarantiin san warra horii qabu kwaarantiin seenuu qaba. Uummanni amma nuti haasawnu biyya teenya gara higgiin taaneen bahanii Somaaliyaa seenanii Baharaan seenanii Yaman ibidda keessa dabranii warra Saudii seen. Eega koronaan dhufee 15,000 oli warri akkasitti seenee jiru. Isaan kana biyyatti deebisuudhaaf mangistiin kwaarantiin qopheessuu qabdi. Kwaarantiin qopheessitee naquu qabdi. Amma quba qabdi biyya keessatti 20 ol kwaarantiin keessa jira. Warra biyya birootu irraa dhufe, Imereet irraa dhufe, Kuwait irraa dhufe, Beeruut irraa biyyatti gad kwaarantiin keessa jiru. Kwaarantiin san mangistii hanga humna isiitti qopheessitee gaafa qopheessine jettu biyyatti geessuu keenyan oolu. Kanatti hojjechuu jira. Sa'aadhaan isaanii wajjin hojjechuu jira. Obsa godhuu qaban. Akka waan nama dirqiidhaan Saudii dhaqaa jettee mangistiin as ergiteetti lakkaa'uu qaban. Ibidda keessa dabran. Obsasanii ni dabran. Bahara keessa obsaan dabran. Yaman keessa obsaan turan. Haga amma mangistiin keenya qophootee biyyatti galchitu obsuu qaban. Beekuu qaban cinqii biyya isaaniitiis. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa haala gaarii akka jiruu fi dippiloomaasii hojjetameen haaromsaa irratti ejjennoo gaarii qabaachaa jiru jedhan. Saudii beekuu qabdan ammaan dura dhibbatti dhaabbanni isaanii karaa Ijiptiitti ture. Eega dippiloomaasii jabeessine qofa amma jijjiirame malee ammaan dura akka turanii miti.